Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jirjalatti argamtan nagaan koo bakka jirtutti isin qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka har'allee viidiyoo ajaa'ibaa ijoollee yeroo baay'ee miidiyoota adda addaatirraa kan akka tiiktookii akkasuma yuutuubaroota feesbuukarraa bakka adda addaatti meeshaalee iskiriishuut gootanii ergachaa jirtanii. Obboleettiin tokko har'a guyyaa tiiktookirraa guyyaa har'aa jechuudha xalabatteen qabadhee kana keessan dhufeera. Meeshaaleen kun meeqaan hojjetame ishiidhaaf kan jiru fakkeenyaaf amma ijoolleen baay'een wanni adiidhaan na gaafattanii jirtanii ka bifa adda addaatiin bifa adiitiin jechuudha. Qalamiin homaa tokko rakkoon hin qabu. Inni guddaan diizaayinii erga filattanii booda qalamii meeshaalee mana keessaa isin filatta wajjin wal fakkaachuun rakkoo tokko hin qabu. Yeroo baay'ee ijoolleen kanaadha jechuudha. Qalamii irratti kan xiyyeeffannaa gootanii qalamiin isa dhuma dibamuudha jechuudha. Qalamii kan feetan dibachuu dandeessan fakkeenyaaf qumsaaxinii kan biraa filattanii tibistaandii kan biraa filattanii algaa kan biraa filattanii diizaayinii isaa walitti isin dhufe taanaan qalamiin kan isinitti tole achi keessaa dibuu hin dandeessan. Maaliif manni qalamoota adda addaa ta'uu hin qabu waan ta'eef jechuudha. Haga kana mara sarratti dhiphachuu hin qabdan jechuufanii algaan kun tiiktookii irraa dhufee akkasuma tibistaandiin kun tiiktookii irraa dhufee kan feesbuuk irraa yookaan immoo karaa yuutuubaraatiin kan dhufe qumsaaxinii kana bichaadha. Meeshaalee baay'ee babbareedaniidha jechuudha. Ammas taanaan ijoolleen feetan kallattii feetanirraa hawwuu qofa osoo hin ta'in iskiriishuut gootanii ergattanii gatii isaallee baruu akkasuma hojjisiifachuu barbaadan hojjisiifachuu hin dandeessu. Egaa ka ijoolleen keenya asumaan odoo hin dinqisiifatin waan hin darbine keessaa yeroo duraanii ofitti hirkattummaa yookaan karaa dhiiraa yookaan karaa feesbuukati jechuudha. Ijoolleen keenya kan duraan turanii yeroo ofiitillee aarsaa irratti godhaa turanii amma yeroo kana keessa ofitti deebi'anii nama konfideksii mataa ofii qabaatee ofiif jireenya ofii of hoogganeetoo bulu ta'aniitoo jiranii kuni baay'ee nama boonsa. Kana hundaa kan fide maalinni babal'achuu miidiyaati. Ammallee babal'achuu miidiyaa hin tuffatinaa hookan hin jajjabeessaa isiniin jechuufanii kallattii adda addaatiin waliif sheer godhuudhaan keessaniin laayik walii godhuudhaan akkasuma karaa fe'eenillee ta'u haa guddatu. Maaliif barumsuma ijoolleen keenya wal barsiisanillaa jajjabinuma ijoolleen keenya wal jajjabeessan irraa ofitti deebi'ame malee waggaa 5 waggaa 6 baranaa waggaa 7 baranaa ijoolleen keenya akkuma jiruun feesbuuka gubbaarratti warroota dhiira biyya keessa jiran daataa guuttatanii sheetii godhaa buluu harkan chaatirra buluu guyyaa mataan naannaa oolaa birrii manasii ijaaraa jedhu meeshasii tolchisiisa jedhu waan akkanaa galcheedhanii mana gandaa hunda waraabadha jechuudha. Kan ijoolleen keenya dhama'aa turanii boo'aa turanii miidiyaa irratti namoonni waan fokkisaa safuu cabsu hunda kan darbaa ture jechuudha. Dhiifama as keessaa maa baate naan hin jedhinaati. Maaliif baay'inaan ijoolleen keenya amma yeroo kana xiyyeeffannoon isaanii miidiyaa biraatirra waan ta'eefan itti gammadee taran jechuudha. Asumaan odoo hin dinqisiifatin hin darbuufan meeshaalee obboleettii kiyyaa baay'een jaaladhee fi waan nagaadha ittiin haa ga'u filannoo ishiitillee hedduu namatti tola jechuudha. Amma fakkeenyaaf algaanii fi qumsaaxiniin kun wal faana deema. Achiin boodatti immoo diizaayinoota kaawwanii akka kun walitti maas ta'u wal fakkeessu ni danda'ama isiniin jechuufanii isiniifis asumaan deebii ta'a baay'ee tokko bareeda. Meeshaaleen kun meeqaan hojjetame jechuun keessa hin oolu walumaa galatti 146 hojjetame isiniin jechuun jaaladha. Tokko tokkoon immoo iyyuu akkuma dura isiniin jedhe sanii keessan dhuftanii na gaafachuu hin dandeessan. Maaliif viidiyoon kun viidiyoo guyyaa 2 bichaa taa'uu miti. Yeroo dheeraa waggaa tokko ji'a 6 booda yuutuubiin dhufe isinitti beeksisuu danda'a. Yookaan birrii 100 dabaluu danda'a yookaan 500 dabaluu danda'a yookaan 1000 dabaluu danda'a. Yeroo sanitti immoo ijoolleen baay'een maaf akkana ta'e akkas jettee turte maaliif na bira isin dhufe waan ta'eef tanaan dura gatii isaa daariktiin dubbachaa gizeen turu iskiriishuut godhanii ergan sumatu yuutuubii keetti irratti dubbate waan akkanaa kanaa. Naan jedhan jechuudha. Mee deematii guyyaa talaalaa ji'a meeqa laalaa manzii meeqa isiniin jedha jedheetan haala kanaan hubachiisaa ture jechuudha keessan. Kanumarraa keessan gaafa dhuftanii tobartan isinii wayyaa meeshaan kun baay'ee bareedaa. Egaa ka filannoo obboleettii kiyya kabajee firaa isinis immoo yoo rabbiin nagaan itti si haa ga'u jedhaanii gaafa hojjetamee xumurame immoo maal akka fakkaatu viidiyoo isaa isiniifan hojjedhee dhufa. Egaa ka yeroo baay'ee yeroo ijoolleen hojjisiifachuuf karaa koo dhufanii waliigallee irraa eegalee ani viidiyoo irratti nan hojjedha. Achiin booda immoo gaafa hojjetamee bahe meeshaalee sun akka ragaa ittiin ta'a jechuudha. Algaa kana ijoolleen baay'ee ilaaltanii turtanii gaafachaa turtanii jaalattanii turtanii garuu yeroo jalqabaatiif obboleettii keenyadha jechuudha. Viidiyoo wanni kana kan fudhate beeksisan ani beeksise keessaa kun tokkodha jechuudha. Tanaan dura ji'oota 5 ji'oota 6 duraadha jechuudha.
baay'ee bareedaa teebiliin garuu kanaa miti teebilicha yeroo dhume isiniifan kenna xiqqoo kanarra kafol jedhaadha jechuudha akka kanaa xiqqaa miti teebiliin ishii filatte baay'ee teebiliin nu biratti kara biraa hin beeku malee teebilii diizaayinii addaa filatin malee soofaa fi teebilii walumaan hojjetama gaafii ijoollee baay'ee waan ta'eef gamanumaan immoo isiniifis deebiin ta'a jedhee waan hawweef jechuudha teebiliin kun fakkeenya wajjin hojjetama kan biraallee yoo qayyartan waliin hojjetamuu danda'a garuu diizaayinii mataasaa inni qabaa